Ashama arkafune kabajamtoota YouTube, Facebook page ximqata kumarraa nagaa keessanii maaloo akkam jirtu nagaadha. Egaa akkuma beektan egaa yeroo baay'ee deddeebisee walaloon isin afeera. Yeroo tokko immoo gaa waanuma miidiyaa hawaasaa kanarraa dhageenye si namarraa hariyaarraas dhageenye kitaabarraas dubbisne waan tokko wala feeruun akka barbaachisu wayyaadis nagee anattis dhagaameera. Maaltu jira seetani gaa hundumti keenya akkuma naannootti dhalanneef maatiirraa dhalanneetti amantiidhuma maatiin keenya hordofaa inni musliima keessatti inni maal waldaan pheenxee keessatti inni ortodoksiin akkasuma akkasitti kan guddanne anis gaa akkuma nama tokkotti amantii kana hordofaan ture. Isa akka bara kanaa garuu argees dhagees hin beeku maaltu dhufaa jira dhugumayyuu barichi bara dhumaatiisa jedhu na jechisiisa. Gurbaatu jedhan namaaf kadhata. Otuu namaaf kadhatuuti. Afuura hamaa bareedaa tokkotu si keessa jira. Afuura hamaa bareedaa qabeenyaa nama argachiisu Ameerikaa, Awurooppaa, carraa biyya alaa nama geessu afuura hamaa tokkotu keessa jira. Amma maqaa Waaqayyoon si keessatti nabboomaa. Afuurri kun si keessaa ba'ee anatta seenu. In kadhateef immoo maal akka ta'e hin beeknu gaa. Jennaan kun jira amma immoo gurbaa tokkoo fi intala tokkotu Facebookiidhaan oliif barreessa jedhani gurbaan haay jennaan haay itti barreessitee fi baay'ee bareedda ittiin jedhe galatoomii ittiin jetteen sin jaalladhee anoo qabaa itti barreessitee fi naan eessaa qabdaatti Ameerikaadhaan qabaa itti. Wow, wal nu barsiisi ka maarree nan ateessa jirta itti barreessitee achi Ameerikaan jira nan anuunan sobe hin qabu nan anuunan sobe Ameerikaan jirutti anaannaa ajaa'ibeen naan isinitti maa jira waan baay'ee jira gaa geerarsas sirbas faarfannas waan numa jiru hundumaa wal afeeraa deemna. Amma immoo walaloo tokko sin afeereeni nagaa isinitti dhaama. Godoon ofii dhimmisee xoola'uun dhimmuuni gomboonis ciratee qorraan gubamuun marrummaan ofiitii sakaayin dhibuuni gooba saree ta'anii gadheen jibbamuun wangeellis quraannis seenaan duruu himaa waan haaraa maaliiti addunyaan kanuma rakkinoomaa miti keessaatii bahama garuu rakkinichaa ba'uuf tattaaffachuu baannaan mudannoo arraatiin kufanii harka laannaan daran rakkoo caalu keessa of galchuudha akka kanan taanee fi har'a malachuudha. Sabni addunyaa irraa rakkanne hin jiru rakkinatti hafuun waan haaraa dagaru akkasii addunyaa kanarraa yoo chaayinaa fudhannee hindii fudhannee biyyoonni addunyaa kanarraati rakkina keessa hin dabarre hin jiru. Akkuma hamma nuti sabni keenya rakkoo umurii nurratti dheereffate kana keessa jirru jechuudha. Rakkoon numa jiraata rakkoo keessaa garuu ni ba'ama rakkoo keessaa hin ba'amu yoo ta'etu waan haaraadha jechuudha. Subscribe godhaan jedhe eewwati subscribe godha. Atis utuu laaltu maaliis ta'a? Qubassi dhukkubaayii. Qaamni biyya bulchuu waan godhu mul'iseetu gochaa isaan dhaadata. Inni isaan mormu lafa bade ilaalee mudaa isaan hamata. Lachuutu foon ilkaan hin qabneen qaxxamsee wal nyaata. Yeroo gabaabduu ishee utuu hin dheeressini sirriin isa kamii mee dubbadhaasin
lachuu sirriidha lachuu sirrii miti jedheetiin dubbadha kun naaf murtoo kooti. Inni bade jedhee lafa tole dhoksee inni tole jedhee lafa bades dhoksee jira lafi tole jira lafi bade bareedaan fokkisaan bareede inni tole jedhu bakka bade dhoksee inni bade jedhus bakka tole dhoksee lachuu gaafa haasa'u biyyichaaf guddina nuuf jireenyaan ta'u. Ulfaadha kabajama isinin jaalladha. Subscribe godha, share godha, daawwadhaa yaada keessan naaf kennaa. Bye bye.